Har'ammoo maal ilaallaa? Viidiyoon keenya erga monitaayizii ta'ee booda attamitti akka suupper chaat, suupper istiikarii kan namoonni keenya yookaan deeggartoonni keenya, maatiin keenya nu deeggaruudhaa fi hojii keenya jaallatanii akkasumas nu jajjabeessuudhaan qarshii isaanii kan nuuf ergan jechuudha. Suupper chaat, suupper istiikariin isa akkamitti akka oonii goonudha. Jalqaba irratti kan jiru kunoo akkuma chaanaal monetization jedhu jala istuudiyoo keessa turn on ads jedha. Beeksisoota akka viidiyoo kee irra dhufanii godhi jedha. Isa sila viidiyoo isa duraa irratti akkuma ilaalletti xumurreerra jechuudha. Hamma akkamitti suupper chaatii fi suupper istiikarii irra keenya viidiyoo keenya akka namni nuu bituu danda'u jechuudha. Yeroo nuti liivii galluu fi yeroo nuti piriimiyerii viidiyoo gad lakkisnu jechuudha. Kanaaf amma kunoo overview ishee kana jala hundumaa qabdi jechuudha. Kunoo istuudiyoo keessa turn on ads jedha. Advertaayiziin akka beeksisa viidiyoo keenya irra dhufu godhi jedha. Suupper siinis as jala jira ibsa kennuudhaafi kunoo kana hundumaa of jalaa qaba. Amma nuti isa lammaffaa irratti la suupparsisee jettu kana tuqna jechuudha. Laashee kana suupparsi gaafa jennu suupparsiin maal fa'aa akka ta'e laa kunoo argitanii kunoo laa akkasitti dhufa jechuudha. Suupper chaat, suupper sticker and suupper thanks jechuun warri nu deeggaran jechuudha. Deeggartoonni keenya karaa ittiin nu deeggaran jechuudha. Warri nu deeggaran karaa ittiin nu deeggaran karaa jiru suupper chaat, suupper stiikers fi suupper taankisidha. Amma geet started jedha. Geet started gaafan tuqu maal akka dhufu argitu kunoola. Seeronni jiru laa kunoo argitanii. Seeronni jiru waa'een deeggartoota kanaa seera mataasaa qaba. Innis kunoo baay'eedha jechuudha. Seerri isaa asii gadi baay'eedha. Waa'ee seera maallaqaa jira. Seerri qabiyyee viidiyoo sanaa jira. Seerri biyya nuti jiraannu akka beeksisni irra dhufu viidiyoo keenya irra dhufuu fi biyya nuti jiraannu murteessaadha. Restricted contentiin jira. Fakkeenyaaf restricted content jechuun viidiyoo keenya irra beeksisni akka hin dhufne seera ni dhorku jechuudha. Seerota sana yoo cabsine beeksisni irra hin dhufu. Isaan kana jechuudha. Baay'ee keessaatii xiqqaasaa yeroo isin ibsu. Kana hundumaa erga dubbifannee booda isa booda maal goonaa oonii goona jechuudha. Isa booda oonii goona. Dura maqaa keenya barreessina. Erga maqaa keenya barreessinee booda imeelii keenya barreessina. Maqaa kaampaanii keenya yookaan maqaa yuutuubii keenya hin barreessina. Isa booda seerota armaan olii mallatteessee walii galeera jenneeti yeroo nuti xumurru accept jennee ergina jechuudha. Isa booda nuuf bana jechuudha. Sana booda erga galchinee booda erga maqaa keenya guutuu imeelii keenyaa fi kaampaanii keenya yookiin maqaa yuutuubii keenyaa yookiin liinkii chaanaalii keenyaa erga galchinee booda akkasitti nuu fida. Erga nuu fidee booda maal goonaa suupper chaat oonii goonaa hin banna jechuudha. Hin bananna. Suupper stiikers isa jedhus oonii goonaa hin bananna jechuudha. Suupper taankis oonii goonaa ni bananna jechuudha. Akkasitti erga banannee xumurree boona oonii goonee biraa deebinaa jechuudha. Duubatti deebinee immoo yeroo achuma chaanaal monetization keessaa ilaallu kan biraa maaltu jira isa duraan hojjenne viidiyoo isa duraa irratti isa hojjenne
turn on ads kan jedhu yookaan beeksisa onii godhi kan jedhu xumurreerra nuti garuu dursinee xumurreerraa hammas irra deebinee ilaaluudhaa fi onii goonaa isa booda turn on ads isa jedhu yeroo nuti tuqnu gara sanatti akka nun geessi nuti dursinee waan nan eeguunneef maalluu godhaa irra deebisee nu barsiisa jechuudha. Kunoos viidiyoo duraa irratti ilaalle beeksisni akka irratti dhufu, akka irratti maxxanfamu, viidiyooleen irra darbamuu danda'an akka irra dhufu, kan irra darbamuu hin dandeenye akka viidiyoo keenya irra dhufu beeksisoonni jechuudha. Beeksisoonni irra darbuu danda'aman, beeksisoonni irra darbuu hin danda'amne kan irratti maxxanfaman akkasitti erga guuttannee booda next jenna. Next yeroo nu jennu filannoo lama nuu fida. Viidiyoo ani erga gaafan yuutuubii banee jalqabee fe'ee hundumaa naa gootamoo sii godhamoo hin filattaa filattee moonitaayizii gootaa kan moonitaayizii gochuun barbaanne yoo jiraate jechuu isaati. Kanaaf filadhu jechuudha. Isa booda hundumaa naa godhin jedheeni viidiyoo ani qabu hundumaa moonitaayizii naa godhi gaafan jedhu kunoo deemee moonitaayizii naa godhu ofuma isaatti godha jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Kunoo inni yeroo chaanaal moonitaayizeeshinii tun istuudiyoo keessaa sa'atiidhaa fi utuu nuti moonii hin ta'in dura sa'atiidhaa fi sabiskiraayibii nutti agarsiisu amma akkas ta'eera jechuudha. Kanaaf as keessaa tokko tuquunii dhaabateera jechuudha. Kana booda wanti hin jiru. Waan guutamuu qaban hundumtuu guutamaniiru. Homaa tokko suqnu keessa tuttuquu jechuun kunoo fakkeenyaaf gara dhumaa irratti yuutuubii keenya kun balleessuu kan danda'u as keessa waan jiruuf viidiyoon keenya yuutuubiin keenya akka ciraa hamma dhumaatti akka inni irraa haqamu waan taasisu as keessa waan jiruuf kana booda as keessa tuquun hin jiru jechuudha. Yeruma viidiyoo keenya feenu moonitaayizii gochuu dhufan kan jedhu dura utuu doolaarii 70 hin guutin kaffaltii akka hin raawwannedha. Doolaarii 70 guutamee booda kan inni kaffaltii namaaf raawwatu jechuudha. Doolaarii 70 gaditti kaffaltii namaaf hin raawwatu. Kanaaf kana irra deebinee yeroo ilaalu suupparsi jechuun waan sadii of keessaa qaba. Suuppar chaat, suuppar stiikarsii fi suuppar taankisiidha. Kana fakkaataa waa'een chaanaal moonitaayizeeshinii gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa. Sheerii laayikii godhaa warri kana barbaadan baruu barbaadan yoo jiraatan akka itti gargaaraman jechuudha. Galatoomaa nagaan oola.